Nagaan isiniif haa ta'u jechaa akkam jirtu hordoftoota YouTube chaanaalii keenya. Oduun har'a BBC irraa walitti qabanne artiist Andu'aalem Gosaa du'a Qananii shakkamee mana murtiitti akka dhiyaatee fi abbaan Qananii obbo Addunyaa Waaqoo intalli kan koo ofiin of hin ajjeestu kanaaf poolisiin akkanaaf qoratu jedhe. Guutuu isaa akka armaan gaditti waan isiniif dhiyeessinuuf hagadumaatti nu caqasaa. Artiist Andu'aalem Gosaa du'a kaadhimaa isaa Qananii Addunyaa shakkamee erga to'atamee guyyaa 2 booda mana murtiitti dhiyaate. Abukaattoon isaa obbo Liiban Abdii BBCtti akka himanitti poolisiitu Andu'aalem mana murtii federaalaa Dhaddachaa Araadaatti dhiyeesse. Jalqaba torban kanaa qibxata bari'ee erga kaadhimaan Andu'aalem sababa ammaaf hin beekamneen kufuun booda qorannoof to'annoo jala oolchuu poolisiin beeksisee ture. Moodeela akkasumas beeksisa garaagaraa dalaguun kan beekamtu Qananii Addunyaa umurii 25tti du'a seenaa dhaloota isheetii irratti ibsameera. Awwaalchi guyyaa roobii magaalaa Finfinnee Bataskaanaa Kaatedraala Qulqulluu Sirraasitti raawwateera. Dhaddacha har'aa irratti maaltu ta'e kan jedhuuf dhaddacha har'aa irratti poolisiin Qananii akka lakkoofsa Itoophiyaa eebala bultii 1/2017 barii sa'aatii 10tti mana jireenya ishii gamoo 5ffaa irraa kufuu dubbatte. Isa waliin waan jiraattuuf isa shakkinee to'annoo seeraa jala oolchinee jirra. Kanaafuu shakkii kanaan kaanee qorannoo akka gaggeessinuuf guyyaa 14 nuuf haa kennu jechuun gaafachuu abukaattoon isaanii obbo Liiban dubbatan. Poolisiin dhaddacha irratti hanga ammaa ashaaraa kaasuu, qorannoo reeffaa hospitaalatti erguun akkasumas ragaa namaallee sassaabaa akka jiran dubbatan. Amma suuraa galmeewwan walitti qabsiisuuf jecha ragaa namootaa fudhachuuf hanga qorannoo reeffaa dhufu qorannoo waan goonuuf guyyoota 14 gaafachuu dubbatan. Gama kaaniin abukaattoon Andu'aalem immoo shakkiin poolisiin dhiyeesse mormuu dubbachuu himanii. Nuun immoo waliin jiraachuu malee gidduu isaaniitti homaa rakkoon akka hin jiraanne guyyaa sanii nagaan oolanii ishiin footoo ka'aa inni immoo hiriyoota isaa waliin koonsartiidhaaf qophaa'aa ture nagaan oolanii galgala gara manaa akka seenan wallabdiin humtuu gidduu isaanii akka hin jirre erga tsoomni hiikamee booda jaarsummaa ergee fuudhuuf walii galanii qophiirra akka turan. Kanaafuu jidduu isaanii homaa rakkoon waan hin jirreef inni ajjeesuudhaaf yaada akka hin qabne poolisiin amma kuftee argamte jedha malee inni akka kuffisee inni akka darbatee wanti agarsiise waan hin jirreef haala amma jiruun aadde Qananiin of ajjeesuu malee nama biraatiin yookiin maamila kiyyaan duunshii waan irraa hin eeggamne wabiin akka ba'u gaafachuu BBCtti hime. Dabalataan Andu'aalem teessoo gahaa waan qabuuf yeroo barbaadametti dhufuu waan danda'uuf ammas boo'icharra gaddarra jira waan ta'eef gadda isaa akka ibsatuuf mirgi wabii isaa akka eeggamuuf gaafachuu himan. Haa ta'u malee manni murtii gaaffii mirga wabiin gadhiifamuu akka dide himani. Amma ajjeechaan waan shakkameef yeroodhaaf mirga wabii isaa hin ilaallu. Bu'aan qorannoo reeffaa haa dhufu ragaanis walitti haa qabatu beellama itti aanutti dhimma wabii isaa ilaalla jechuun dubbatanii. Amma yoo ba'e miidiyaa hawaasaa irratti wanti jiru xiqqoo waan ho'eef beellama tokkoffaan mirga wabii isaa eeguun xiqqoo rakkisaadha jechuun abbaa seeraa beellama qabaachuu himanii. Akkaataadhuma kanaan guyyaa 13 eeyyamameef beellamni itti aanu akka lakkoofsa Itoophiyaatti biteetussa 17/2017 beellamni biraa qabamuu BBCtti himanii. Awwaalchi Qananii guyyaa roobii magaalaa Finfinnee Bataskaanaa Kaatedraala Qulqulluu Sirraasitti raawwatame. Awwaalcha dura qorannoo reeffaa ishii hospitaala Daagimaawi Minilikitti taasifameera. Guyyaa awwaalchaa raawwateen abbaan ishii BBC'n dubbiseen intalli isaanii waan kuftee jedhan akka hin amanne dubbataniiru. Bilbilanii numa mucayyoo fooqirraa kufte kan jedhu himanii. Fooqirraa mucayyoon hin kuftu. Mucayyoon nama tasgabbooftuudha, nama jijjiiramaaf, nama of jijjiiruuf, nama maatii jijjiiruuf hojjettudha. Waan boruu yaadde malee waan akkasiif talkaa ishii hojjettu miti. Ishiin ofii waan goote jedhu kan namni seenuu yoo namni miidhaan geessise akka godhu malee jechuun seerri akka qoratu gaafatan. Abbaan Qananii haqa qofa barbaanna nuti dhiigni mucayyoo keenyaa barbaanna malee waan biraa waan barbaannu takka illee hin jiru jedhan. Haa ta'u malee Andu'aalemii fi Qananiin hariiroo gaarii akka qabanitti quba qabna jedhan. Abukaattoon artiist Andu'aalem immoo waan waliin jiraataniif qulqulleessuudhaaf isa to'annaa seeraa jala oolchine jedhan malee isatu ajjeese wanti jedhan hin jiru jedhan.
dhadhacha irratti isa shakkine jedhaniiru. Garuu shakkiidha malee inni ajjeesuuf ragaa agarsiisu hanga ammaa hin argamne. Hanga ammaatti hin sassaabamne jedhan. Andu'aalem guyyaa roobii awwaalcha Qananii poolisiin dabalamee argamuuf gaddasaa ibsatu BBC'n kanneen bakkicha turan irraa mirkaneesseera. Andu'aalem weellistoota Oromoo muuziqaa ammayyaa gurra horatanii jedhanii fi beekamtii isaanii kennan afaan Oromoo irraa hin dhageenye biraarree dabalachaa jirudha. Oduuwwan Qananii waa'ee intala isaanii ijoollummaatti duutes waan BBC'tti himan qabamu. Abbaa shamarree jalqabaa torban kana magaalaa Finfinneetti duute Qananiin intala koo Waaqni akka argamu barbaada jechuun dubbatani. Erga duunni ishii dhaga'ame booda poolisiin artistii kana to'annaa jala oolchuun qorachaa akka jirutu beeksifame. Abbaan ishii obbo Addunyaa Waaqoo intalli isaanii amala gaarii akka qabdu jechuun dubbataniiru. Waan biraa waan barbaaddu hin qabdu haqa akka baasnuuf poolisii qofa gaafanna jechuun dubbatan. Poolisiin magaalaa Finfinnee Qananiin mana jireenyaa ishii gamoo 5ffaa sababa ammaaf hin ibsamneen kufuu dubbate. Abbaan ishii obbo Addunyaan Harargee jiraatu akkaatti waa'ee du'a intala isaanii dhaga'an akkanaan himu. Bilbilanii numa mucayyoo fooqirraa kufte kan jedhu himani. Fooqirraa mucayyoon hin kuftu. Mucayyoon nama tasgabbooftuudha. Nama jijjiiramaaf nama of jijjiiruuf nama maatii jijjiiruuf hojjettudha. Waan boruu yaaddi malee waan akkasiitti talkaa ishii hojjettu miti. Ishiin ofii waan gootu waan itti seentu miti. Yooma nama miidhaa irratti geessiserree akka godhaa malee jechuun seerree akka qoratu gaafatani. Poolisiin Finfinnee waa'ee du'a ishii akkuma dhaga'ameen garee qindeessee qorachuu eegaluuf kan ishiin duutes gara hospitaala Yaanet osoo geeffamaa jirtuuti jedhe. Eegasii booda turee poolisiin gara hospitaala Daagmaawit Minilik geessuun reeffi akka qoratamu kan taasisedha. Akkaataa isaa ta'een sababa du'a ishii BBC'n addatti waan adda baase jiraachuu baatus namoonni himannaa garaagaraa dhiyeessaa turan. Obbo Addunyaa waa'ee intala isaanii yoo dubbatan nama cinqii qabdullee miti jedhu. Durumaanuu waan dubbachuu barbaaddeef hundummatti dubbatte dhoksaa hin beektu. Erga duuni ishii dhaga'ame booda namoonni ishii beekan kan miidiyaa hawaasummaa gubbaa ishii hordofanii kan gadda isaanii ibsataniiru. Bakka awwaalchattis argamanii armee ishii boossee dadhabdeeti jechuun BBC'tti himani. Isa jajjabaataniif ittuma jirraa akka rabbiitii maal goona silaa jedhaniini BBC'n manaajaraa Andu'aalem Lalisaa Hindarees akka odeeffatetti du'a ishii guyyaa tokko dura guyyaa dhaloota ishii suuraa ka'aa turte. Gaafa duutes kaadhimaa ishii artist Andu'aalem mana waliin turuu poolisiin mirkaneesseera. Poolisiin ibsa baasen yeroo ishiin kuftu mana keessa kan ture abbaa warraa ishii weellisaa Andu'aalem Gosaa to'annoo jala oolchuun qorannoo adeemsisaa akka jiru hime. Awwaalchi Qananii guyyaa roobii magaalaa Finfinnee Bataskaanaa Kaatediraal Qulqulluu Sillaaseetti akka raawwatame dubbatameera. Sirni awwaalchaa kana irratti artist Andu'aalem poolisiin dabalamee argamuu isaatii fi poolisiin deebi'ee fuudhuun BBC'n mirkaneesseera. Manaajarri isaanis Lalisaan hin gadhiifamne gara mana hidhaatti deebisan jechuun kaleessa BBC'tti dubbateera. Abbaan Qananii haqa qofa barbaannu nuti dhiiga mucayyoo keenyaa barbaanna malee waan biraa waan barbaannu takkaallee hin jiru. Akka dhiigni ishii akka hangni ishii akka hin hamne barbaanna malee waan biraa wanti nuti barbaannu hin jiru jechuun BBC'tti himani. Obbo Addunyaan poolisiin isaan biraa hanga ammaa waan odeeffate akka hin qabne dubbatan. Ta'us waa'ee ilmoo kiyyaa hanga lubbuun jirutti gaafachuu hin oolu. Garuu wanta of harkaa qabu hin jiru jedhan. Dhimmoota namoonni gaafataa turan keessaa tokko hariiroo ishiin artist Andu'aalem waliin qabdudha. Lalisaan kaadhimaa walii ta'anii namoota waliin jiraatan jechuun BBC'tti hime. Yeroo dhiyootti sirna gaa'elaa isaanii raawwachuuf qophiirra jiru. Sirriitti hin beeka jedhe. Haa ta'u malee poolisiin Finfinnee ibsa baase keessatti Qananiin haadha warraa Andu'aalem jechuun ibse. Abbaan Qananii obbo Addunyaan Andu'aalemii fi Qananiin hariiroo gaarii akka qabanitti quba qabna jedhu. Yeroo hangamiif wajjin turan toora waggaa 2 ni ta'a turaniiru kan jedhan obbo Addunyaan wajjumaan turanii wajjumaan galanii jechuun deebisani. Ta'us kaadhimaa jechuun waamuun akka rakkatan dubbatu. Kaadhimaa yeroo jedhan hiriyyummaa malee nuti ofii shaadii hin goone nutti hin dhufne jechuudhaan maaliif manguddoo waan nutti hin ergineef akkas jechuun hin dandeenyu jedhani. Kunis ta'u waa'ee bultii ijaarrachuu itti haasoftee akka beektu dubbatan. Hin maatii ijaarrattee barumsa ishee itti fuftee of dandeessee hanga kaampaaniitti deemuu barbaaddee hojii hojjette jechuun karoora ishee ibsu.
Akkaataa namni hojiitti galu nutti himaa turteetti jechuun waan hin taane nama yaaddu miti jedhu. Gabaabumatti nama amala gaarii qabdu, nama maatii kabajju, nama fira kabajjudha jedhani. Waa'ee Qananii immoo sirni awwaalcha ishii irratti akka ibsametti Qananiin umuriin ishii 25tti boqotte. Aanaa Daaroo Labuu magaalaa Miicaataatti kan dhalatte Qananiin ijoollummaa irraa eegalee barumsatti cimtuu ta'uu seenaa ishii irratti himameera. Barnoota sadarkaa lammaffaa qabxii olaanaan xumurtee Yuunivarsiitii Arbaa Miincitti muummee Haayidrooliik Waatar Injinariingiin akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2011 eebbifamte. Achiinis biiroo bishaanii fi Ineerjii Oromiyaa hojjechuun ibsameera. Eegasii garuu moodeelaa akkasuma beeksisaa fi bohaartii garaagaraa keessa hirmaachuun beekamti. Keessumaa miidiyaa hawaasaa irratti uffata aadaa Oromoo miidhagdee mul'atti. Erga duuni ishii dhaga'ame booda namoonni miidiyaa hawaasaa irraa gubbaa suuraa ishii qooduun gadda isaanii ibsaa jiru. Akkaataa du'a ishiitti irratti poolisiin qoratee waan argate uummataaf akka ifa godhu ibsameera. Oduudhuma kanaan wal qabatu kan yeroo biraatti arganne kan isin beeksisnu ta'a fayyaa ta'a.